Sirnoota dabareen Impaayera Itoophiyaa hoogganaa turan keessatti dabni ijoolleen Oromoo akka hin barannee fi cillimii wallaalumaa keessaa akka hin baaneef hojjetamaa ture madaa hin fayyinee fi xiiqii dhaloonni irraa beekuu qabudha. Akkuma beekamu qabeenyi Oromoo fi Oromiyaa utubaa Impaayeratti dabaan ijaaramte sanaa ta'ee jaarrotaaf tajaajilaa waan tureef sabni guddaan kun yoo barate dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenyaa gaafii keessa galcha jedhanii waan amananiif akka sabaatti tarsiimoo Oromoo fi barnoota addaan fageessuu cichanii irratti hojjechaatii turan. Sirnoota atseewwan ganamaa irraa hanga sirna mootii Minilikitti dhimmi barnootaa fi sirna barnootaa Oromoo hafee baroota eenyummaa ofiituu himachuun itti yakka cimaa turanidha. Bara sanatti barachuu fi sirna sana fakkaachuuf fayyaalessa Oromoo hedduutu eenyummaa isaa geeddaree alagatti galaatii ture. Waggoota sadan hireen aangoo harkaa ilma Oromoo galtee turtetti dhiibbaaleen sirna barnootaa fi ilmaan Oromoo barnoota irraa ittisuu ture fooyyeffamuuf yaaliin tokko taasifamuuf humni sun yeroo xinnoo booda waan bakkaa maqfameef caalmatti hammeenyi Oromoo fi barnoota irraa ittisuu sirnoota barnootaa fi Oromoo faallaa walii gochuu jabaateetii itti fufeetii ture. Keessumaa sirna Haile Sillaasee keessatti dhiibbaa fi gochoonni akka Oromoon hin baranne sadarkaa gubbaa irraa hanga sirna barnootaatti raawwatamaa ture. Namoota jajjaboo Oromoon hedduu qaban kanneen sirna mootummaa keessa turan miira aariitiin gara qabsoo sabichaatti makeetii jira. Gootota diinni eenyummaa isaanii hin beekne kan hammeenyii fi dabni sirna barnoota Oromoo irratti ta'aa ture gara qabsootti mahe keessaa gootichi Jeneraal Taaddasaa Birruu nama hangafaa turan. Kufaatii sirna Haile Sillaasee booda sirna Dargii keessatti afaan alagaan ijoolleen Oromoo muraasni qubee alagaa lakkaa'u eegalan. Ergaa sirni Dargii kufee booda jijjiiramni bu'uuraa sirna barnoota mootummaa adda waa'ee keessatti babal'achuu eegale. Carraa kanaan dhaloonni laboobaan haqa isaa fi dhiibbaa sirni barnoota Oromoo irra gahaa ture deebi'ee hojiirra akka hin oolle falmatu kumootni akka oomishamaniif hiree yookiin ammoo daandii saaqeetii jira. Dhiheenya ammoo adeemsaa fi taateewwan sirna barnootaa keessatti mul'achaa jiran abjuu durii barnootaan Oromoo duubatti deebisuu fi mallattoowwan sirna barnootaa Oromoo agarsiisan dhabamsiifamaa jiraachuu ogeeyyonni Oromoo sirna barnootaa cimsanii balaaleffachuu irratti argamu. Egaa nageenya hin irraanfanne nageenyi badhaadhaa hordoftoota BBS kabajamoo kun qophii meeluu seenaati. Meeluu seenaa keenya har'aatiin dabaa fi shiraa sirna barnootaatiin durii kaasee hanga har'aatti akka Oromoon gama barnootaa laaffatu irratti hojjetamaa ture cuunfinee gurra isin buusna. Qophii kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessu an Jamaal Xaahiri gama ogummaa kaameraaf teknikaatiin Abdii Jamaaltuu nafaana ture. Baroota dheeraa sirnoota Impaayera Itoophiyaa keessatti waa'ee barnootaa fi sirna barnootaa Oromoo dubbachuun hafee baroota eenyummaan sabichaa akka yakkaatti ilaalamuun gidiraan jabaan itti dhandhamamaa turedha. Haalli ijaarama Impaayeratti ilaalcha qeenxee saba tokkoo qofa giddu galeessa godhatee kan ijaarame waan ta'eef saboota biyyattiitiif barnoonni iddoo hin qabu ture. Akkasuma dhaalmaan sirna hooggansaa sanyiin darbaa waan tureef jijjiiramni sirna barnootaa irratti dhufuu hin dandeenye. Sirna barnootaa sana keessatti iddoo qabaachaa kan ture sirna qubee gi'izii qofa ture. Bara mootii Minilik 1860 hanga 1890 sirni barnootaa fi manneen barnootaa lakkoofsaan hedduu ta'uu baatanis tarsiimoon Oromoo fi barnoota adda fageessuu jabaateetii itti fufe. Yeroo bulchiinsa mooticha Minilik tarsiimoon dhoksaa sirna barnootaa sabootaa akka hin babal'enne waan ta'eef Oromoon barachuu caalaa bara itti eenyummaa isaa qofaaf itti adamsamaa turedha. Hanga tokko barnoonni ammayyaa Itoophiyaa keessatti kan jalqabame bara mootii Minilik manneen barnootaa maqaa isaatiin moggaafaman keessatti yoo ta'u innis ilmaan mootii fi tajaajiltoota mootii qofaan tajaajila kennaatii ture. Adeemsi sirna barnootaa ammayyaa jalqabaa kun ilmaan mootii fi tajaajiltoota mootii qofaa irratti xiyyeeffachuun saboota biyyattii gungummii keessatti kan uume yoo ta'u yeroo bicuu booda abbootii amantaa fi luboota waltaa ortodoksii Qooptikii irraa mormiin cimaan mootii Minilik mudateetii jira. Mormii isaa irratti ka'ee dhaamsuuf bara 1913tti manneen barnoota haaraa Harar, Dassee fi Ankoobaratti babal'isuuf dirqame. Haa ta'u malee babal'achuun manneen barnootaa ammas Oromoof carraan barnootaa laatee tokkoyyuu hin turre. Erga sirni bulchiinsa gonfoo namlamee 1920 keessa aangoo irraa obbaafameen booda mootiin Haile Sillaasees mana barumsa ammayyaa Tafarii Mokonnin bara 1930 irraa eegalee mallattoo barnoota ammayyaa taasisuun sirna barnoota ammayyaa biyya keessatti eegalame sadarkaa biyyoota addunyaa biraatti deeggarsa akka argatu taasise. Sochiin kun sirna barnoota biyyattii fi ministeera barnootaa akka hundeeffamuuf carraa kan saaqe yoo ta'u manneen barnootaa Awurooppaa kanneen akka biyya Faransaay, Xaaliyaan,
Ingilizii fi afaan Arabaa bara sanatti gara Itoophiyaa seenuun sirna barnoota biyya keenyaatiifis akka qajeelfama olaanaa fi gorsitootaatti tajaajilaatii turan. Ergaa sirni barnoota ammayyaa biyya keessatti babal'atee gorsaan Ameerikaa namni Ernest Work jedhamu gara biyyaatti dhufee marsaa sirna barnoota jalqabaa sadarkaa tokkoffaa waggaa 6tti, sadarkaa lammaffaa waggaa 6tti fi yuunivarsiitii waggaa 4tti qooduun hojiirra oolchuu jalqabe. Fooyya'insi fi babal'inni barnoota ammayyaa impaayericha keessatti mul'achuu haa eegalu malee bara mootii Haile Sillaasees dhiibbaan Oromoo irratti gama sirna barnootaatiin raawwatamaa ture. Qabsaa'ota Oromoo hedduu kanneen bulchiinsa mootii Haile Sillaaseetiif wiirtuu lafee dugdaa ta'anii tajaajilaa turan dallansiisuu eegale. Sodaan sirnoota darbanii guddaan Oromoon yoo barate haqa isaa falmata. Qabeenya isaanii saamne ittiin jiraachaa jirruuf mormii nutti kaasa. Lafa isaanii irra qubannee jirru irraa nu buqqisa jedhanii waan yaadaniif Oromoo akka hin baranne jabeessanii barnoota irraa ittisaatii turan. Akka kitaabonni seenaa sirna barnootaa fi mootota gonfoo biyyattii garagaraa irratti barreeffaman ibsanitti guyyaa tokko mootiin Haile Sillaasee yaada tokko Jeneraal Taaddasaa Birruutti akka dhiyeessitu himama. Taaddasaa uummanni kun akka hin baranne kan baratanis qubee lakkaa'uu bira akka hin dabarre yoo baay'ee baratan eenyummaa isaanii akka hin barre yoo baratan teessoo keenyaaf yaaddoodha jechuun Jeneraal Taaddasaa Birruuf yaada isaa dhiyeesse. Haile Sillaaseen Jeneraal Taaddasaa Birruu harka mirgaa isaa ta'uu malee eenyummaa isaa kan hin beekne guyyaa sanaa eegalee Jeneraal Taaddasaanis qabsoo dhokataa Oromoon barnootaan go'oomsuu cimsee lafa qabsiisuu irratti hojjechuu eegale. Booda irratti sochiin Taaddeen qabsoo sirna barnoota Oromoo irratti taasisaa ture irratti baramee dararaa hedduuf isa kaadhimus qoodni Jeneraal Taaddasaan keessumattuu 1960moota keessa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti baate qooda irraanfatamu miti. Sababa damni sirna barnootaa Oromoo irratti geggeeffamaa tureen kallattiin hordofaa waan tureef Jeneraal Taaddasaa Birruunis baradhaa nama baratetu mirga gaafataa jechuun dhaamsa dhaammatee sabaaf aarsaa ta'ee hafe. Bara mootummaa Dargiitti imaammanni barnoota haaraan Itoophiyaa ilaalcha sooshaalizimii kan leellisu yoo ta'u labsii bara 1976tti labseen warraaqsa dimokiraatawaa biyyaalessaatiin chaartar ta'uun sanadoota imaammata jildii 5 kanneen qajeelfama waliigala barnootaa Itoophiyaa jedhamuun beekaman ministeera barnootaatiin bara 1980tti akka qophaa'an labsuun raggaasise. Sirni barnoota Dargii Haile Sillaasee wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu jijjiirama hedduu kan agarsiise yoo ta'u galmeen barattootaa akka waliigala biyyattii bara 1959 hanga 1960tti 200,000 fi 24,934 ture. Bara 1974 hanga bara 1975tti gara miliyoona 1 fi 42,900tti ol guddateetii ture. Sirna barnootaa Itoophiyaas gara parsantii 15tti ol guddisuu danda'eetii jira. Lakkoofsi lammiilee biyyattii xiqqaan manneen barnootaatti galmaa'an kan dur irraa fooyya'e jedhamus lakkoofsi ijoollee Oromoo barnootaaf galmaa'anii ni jira jechuunis sadarkaa nama rakkisu irra ture. Sirni barnoota ammayyaa Minilikiin eegalame erga mootiin Minilik lubbuun darbe sirna barnoota ammayyaa duubatti deebisuun hojiirra ooluu waan jalqabeef dargaggoonni hedduun barachuuf fedhii agarsiisuu irraa duubatti deebi'an. Keessumattuu dhiibbaan sirna barnootaa biyyattii olaantummaa mana amantii jala waan tureef akka malee sirna barnootaa Itoophiyaa laamshessuu eegale. Manneen barnootaa naannoo Harar, Dasee fi Ankoobaratti banamanis qajeelfama mana amantaa jalatti waan kufaniif ijoollee ilmaan mootii fi tajaajiltoota mootiitiin alatti barattoonni biyyattii fedhii akka dhaban taasise. Bara mootii Haile Sillaasee keessa fedhii hariiroo alaa, dinagdee siyaasaa fi deeggarsa barbaachisaa argachuuf barnoonni amantaa akka ayyamamu taasifame. Carraa sanaan barattoonni biyyattii hedduun kanneen dhiibbaan irra tureen barnoota ammayyaa adda kutan barnoota amantaa barachuuf hiree argatanii turan. Yeroo sanatti Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii fi dinagdee gaarii biyya Faransaay waliin waan qabduuf kaalkulamii sirna barnoota Faransaay fayyadamuun afaanonni Awurooppaa kanneen akka afaan Faransaay, Xaaliyaanii, Ingilizii fi afaan biyyattii yeroo sanaa afaan Amaaraan barnoonni herregaa, saayinsii, leenjii qaamaa fi ispoortii olaantummaa sirna barnoota Faransaayinn kennamu eegale. Hariiroon sochii kaalkulamii sirna barnoota Faransaay kunis hooggantoota mana amantaa Ortodoksii Kooptikii kanneen hariiroo biyyoota faana qaban biyyoota akka Aleksandariyaa fi Siiriyaa dallansiiseeti ture. Fedhiin mana amantaa yeroo sanatti sirna barnoota gartuu muraasa qofa dhaalchisuu waan ta'eef fedhiin kun ijoollee Oromoo miliyoonota dukkana wallaalumaa keessatti hacuucaatii ture. Sirni Dargii waggootaaf ture sirna barnootaa jijjiiree lammiileen biyyattii hiree barnootaa akka argataniif carraaqqiin tokko tokko yoo jalqabu ijoolleen Oromootis afaan alagaatiin hanga tokko bara qubee gi'izii itti lakkaa'an ture. Sirni Dargii waggootaaf waraana keessa waan tureef sirna barnootaa sana akka barbaadamutti lafa qabsiisuu hin dandeenye.
Erga kudha sagal saddeettamoota sirni addawaa'ii gara bulchiinsaatti dhufee sirna barnootaa fi kaalkulamiin sirna barnootaa guutumatti geeddaramuun labsii lammiileen biyyattii kamuu mirga afaan ofiitiin barachuu qaban jedhuun ijoolleen Oromoo mi'aa barnootaa dhandhamuu danda'aniiti jiru. Bara addawaa'ii waggoota 25 oliif manni barnootaas qulqullinaa fi siyaasa irraa bilisa bahee dhaabbachuu baatus waggoota 25 keessatti ariitii hamaan ijoolleen Oromoo barachuun haqa isaanii fi barbaadanii of argachuu hiree gaarii isaaniif saaqeeti ture. Jaarraa 21ffaa jijjiirama 2018 hiree qabsoo saba Oromootiin dhufeen booda dhimmoonni hedduun bakka irraa maqfamaa kan jiran yoo ta'u, carraa kanaanis gartuun waggoota 20 darbaniif akka sabaatti sirna barnootaa diriirsuun biyya kanaaf balaa hamaadha jedhanii mormaa turan carraa argameen sirna barnootaa faallessuu eegalan. Akkuma sirni bilisiginnaa amma burjaajii fi adeemsawwan jiran faallessaa dhufeen namoonni ilaalcha gartuu qeenxee qaban hedduun gara aangootti dhufuuf carrooman. Hiree kanaan sirni barnootaas hooggansa haaraa argatuu danda'eetii jira. Akkuma gara aangootti dhufeenis dhimmoota falmisiisoo sirna barnootaa keessa diriirsuu eegale. Isaan keessaa muraasni mallattoowwan sirna barnootaa sabaa agarsiisan jijjiiruu, haala qoodamiinsa sirna barnootaa geeddaruu, fakkeenya qubeen gi'izii daree jalqabaa irraa akka baratamu dirqamaan ijoollee Oromoo fi saboota biyyattiitti fe'uu, qorumsa kutaa kurnaffaa ture qorumsa dareetiin bakka buusuu fi dhimmoota burjaajii hedduu sirna barnootaa keessatti facaasaa jiraachuun dubbii dhiheenya kanaati. Akkuma viidiyoolee isaa yeroo dheeraa keessatti hubatamuuf yaalametti hooggansi sirna barnootaa biyyattii yeroo ammaa Dr. Biraanuu Naggaa nama jibba Oromummaa jabaa qabuu fi sirna babal'ina barnootaa sabummaattiin amanne ture. Namni babal'inii fi eenyummaan sabummaa balaa impaayeraa kanaati jedhee amanu akkuma Dr. Abiy Ahmadiin gara aangootti dhufeen sirna barnoota biyyattii keessaa dhimmoota loogoo fi eenyummaa Oromummaa ibsan guutumaan duugee balleessaatii jira. Maqaa qulqullina barnootaa jedhuun haala qorumsa biyyattii duraan ture iddoo jijjiiruun torbaanota darban keessa gaagamni lubbuu hedduun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ijoollee Oromoo fi saboota biyyattii irraa qaqqabuu danda'eeti jira. Balaawwan konkolaataa barattoota qorumsaaf socho'an godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti qaqqabe hammam akka ta'e ifoomuu baatus balaa riqicha yuunivarsiitii Hawaasaatti mudateen barattoota 500 siqan irra miidhaaleen qaamaa yoo qaqqabu namni tokkos lubbuun darbuu ministeerri barnootaa matuma isaatii ibsa baaseen yakkammaa isaa mirkaneeffateeti jira. Qorumsa bara kanaattis dursanii barattoota akka qophaa'aniif ergaa barbaachisu osoo hin darbin iddoo ramaddii qorumsaa kan ifoome yoo ta'u, sababa ariitii fi burjaajii kanaatis rakkooleen garagaraa barattoota Oromoo fi sablammoota biyyattii qaqqabeetii jira. Rakkooleen mudatan kanaanis barattoonni lakkoofsaan hedduu ta'an osoo hin qoramin waan hafaniif ministeerri barnootaa barattoota hin qoramin marsaa qorumsaa akka qopheessu ibsa laachuu irrattis argama. Kun seenaa biyyattii keessatti sababa rakkoo adeemsaa fi burjaajiiwwan uumamaniin qorumsa wal fakkaataan marsaa lammaffaaf yeroo itti kennamu ta'e galmaa'uuf ta'a. Hoogganaa sirna barnootaa Itoophiyaa Dr. Biraanuu Naggaas komii fi mormiin cimaan gara maatii barattootaa fi hawaasa bal'aa biyyattiitiin mudate yoo ta'u, carraa kanaanis hayyoonni sirna barnootaa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa hedduun namni kun ariitiin hooggansa sirna barnootaa irraa akka ka'u gaafataatii jiru. Akka odeeffannooleen biyya keessaa bahaa jiranittis yeroo ammaa sababbii kitaabileen sirna barnootaa guutumaan duugamanii geeddaramaniif barattoonni bara haaraa gara mana barnootaatti deebi'an kitaaba malee barsiifamaa jirras jedhan. Dimshaashumatti hundeeffama impaayar Itoophiyaa irraa eegalee mootota dabareen biyya bulchaa turan keessatti dhiibbaan Oromoon akka hin baranne gama sirna barnootaatiin irratti raawwatamaa ture waan qalamni barreessee xumuruu miti. Dhaloonni kunis dhiibbaa gama barnootaatiin Oromoon akka hin baranneef irratti hojjetamaa turee fi ammas jiru hubachuun qabsoo barnootaa cimsee akka itti fufu qophii keenya meeluu seenaa har'aa keessatti dhaammachuu barbaanna. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo sagantaa keenya har'aa daba shiraa fi qocolaa sirna barnootaa keessatti Oromoo irratti raawwatamaa ture kanumaan goolamna. Torbaan sagantaa miliqaa qaabiraan hanga walitti deebinutti torbee milkaa'inaa isiniif haa ta'u nagaatti.